Maqaan koo Madaanis Silashii jedhama. Yaadaan ol gaarummaa jedhama. Naqamte irraan dhufe. Mucaan kun waggaa lama kaasee duraan ijoollummaa isaatti Baabbaas jedhanaanis nama. Kanaaf hin galateeffadhaa isin jedhe sila. Dabala ammas galateeffadhaa. Ergasii booddee iduma asaasa bakka asaasee balutti maa yoo deene waan hundumaa hin asaasa malee sagalee isaa waliin kaafatu. Karaatti immoo yoo an dudduuba isaan deema ta'e na dura deemee nama harka qabata. Yoo namni maal taate baabbaadhe na cufamaa sagalee koo ta'e. Ol kaasee dubbachuun barbaada garuu ol hin kaasu. Ituma dhuu anoo mana kiimiin geessaa mana kiimiidhaa asmiidhaa naan jedhan hin affanaani. Halkan immoo akka kanatti bakka maatiin hundumtiyyuu beeku maatii baay'een as keessa jiru. Yeroo inni rafu iddoo inni rafu hin beekama bakka. Ganama yoo inni ribarraa kaate yoo inni ka'ee dhufa ta'e saaloonii teenyee dhageenya hin argana. Kana isaa keessaa guyyaama yeroo manni deemu kanaaf kana isaa gidduudha akka nama halkan rafuu ta'a. Nama kurruuf jechuudha. Achi yoo baay'ate torbee keessaa beekaan tuma shirooppiin bitiniyyuu oolleen beennu erga waggaa lamaati. Iddoon dumaan deema maalan jedhaanuma dhabe bakka furmaataa. Amma immoo ituma jedhuun matti cime baay'ee matti cimee nan isaa dhumaama deeme bakka. Biddeen nyaatu. Yoo biddeen tokko gurshina ta'e ganaa bishaan si'a 5 dhuga. Nuun hin beeknu gaanii ofuma asmiidhanne oksijiinii naa kennanii halkan ribarraa kaaseetan yeroo inni affanamu sana oksijiinii sana ni si'a 6 gootanaan jedhani afaan kee gargar qabeedheetani oksijiinii sana godhaaf. Ituman jedhu baay'ee hawwii mana barumsaa immoo qaba. Tuman nasaasu galmeessuu ni diduu laata mana barumsaa dhaadhe. Giddiimaan ol kaasiiti maqaa kee dubbadhu yoo isaan maqaa kee si gaafatanii jedhee mana barumsaa geessee galmeessiseen. Akkuma carraa ta'e iddoo mana argamneedha manni barumsaa isaayyuu tarii namoonni beekan jiru beeteeliinidha mana barumsaa naqamtee nan galmeesseenii inuma argate carraas akkuma ijoollee warra haasa'anii maal jedhanii argatee magalmaa'e. Achi iskii gaatu manni barumsa kanan jalqabinii booda gidduutti kutuu isaarraa ka'ee madeemee ilaalchisuu laata jedhee namoota naasofsiisee geessi garuu yoo geessiteyyuu achillee beellama ganaa waggaa 2-3 sii qabu malee amma kaatee ammantinaa jechuu hin dandeessu enna akkuma carraa obboleettiin koo mosteerumtee jirti. Iskii achumarraan ishee dubbise kaardiis yoo ta'e waama tokko bakka kitittilima waan isaatti naa jalqabsiisan jalqabee mangaladheen fide malee amma kee amma furamee torbee tokko gidduutti furadhee galadhe dhugaadha yaadne sammuu koottis egaa amma kee mucaan kun dubbachuunis dhugaama gaaffii namatti ta'udha. Achi abbaa manaa koo wajjin dhufnee na buuse walgahii qabu turanii Adaamaatti darbe innis akkuma qalliitti ilaalee manu buusee darbe ganama isaa soddaan koo as keessa jira isa wajjiniin geessine Phaawulosiin dafinoo ganama. Sanbata dhufee jechuudha. Gaafa nuun geessinu facaasee kottaa nuun jedhani. Ishennee facaasees ganama asii 11 walakkaatti iyyuu kaane taaskiin argannonne ganama kaanee gaafa nuun deemnu ammas borkottaa'ee nuun jedhani. Dhagaa Waaqayyoo beekaa dhagaana tofuma aaraama bakka siluma qaba madhee gale malee furmaanni mucaa koo asuma keessa jira. Achi obboleettiin koo innannaa sa'aatii 11 booda kadhannaan achi jira naan jette. Achi dhufee achi safara sanan taa'e toora lammaffaa sanarra soddaan koo achi keessa dhufee isinii naasofsiise tuma kadhannaan hin jalqabin ishi fidiinii jettan mucaa fideetan dhufee nuu kadhattanii wanti ta'uu jira akkati yaaddes hin ta'u akka isaan jedhanis hin ta'u hin furamaa kottuuti ma Waaqayyoon galateeffadhu naan jettan. Ishin jedhee isa sinnaan jettan sana bakka keessi koo na boqotee baay'een boo'ee gaafa san baay'ee achi keessatti yeroo sinnu kadhattan nan boo'aa sitti nan boo'aa iji koo mimmaanuu malagaa cinqiidhani. Yeroo amma ta'anii haasaa qalbii namatti fakkaata. Achi facaasee sana akkas naan jettanii dafinoos nu deebisan facaasee nu deebisanii roobii